Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment amma oduu saatii kanaaf qabanneen isinitti himaa. Oduu waliin an Jaalalleedha. Chaanaalii keessan Jaalallee Entertainment irraa amma oduu tokko tokkoon. Haalli qilleensa qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa bara 2016tti kan duraarraa jijjiiramuu danda'a jedhameeti jira. Wantoonni jijjiiraman akka rimeedaalii faan jiraachuu akkan oolle ministeerri barnootaa beeksiseeti jira. Ministeerri barnootaa bara 2015tti kufaatii barattootaa garmalee baay'ate irraa ka'uudhaan rimeedaalii yookaan qabxii irra deebi'anii sirreessuutiin barattoota baay'ee kan dabarse yommuu ta'u, bara 2016tti barattoonni baay'inaan qabxii gaarii galmeessanii haala kanaan kufaatiin kan xiqqaatu yoo ta'e, qabxiin rimeedaalii yookaan sirreeffamni qabxii akka hin jiraanne ministeerri barnootaa ibseeti jira. Haaluma kanaan ministeerri barnootaa obbo Biraanuu Naggaa yeroo gabaabaa keessatti aangoo gadi dhiisuudhaaf xalayaa gara waajjira ministeerichaatti galfataniiti jiru. Iccitiin obbo Biraanuu Naggaa maaliif akka aangoo gadi dhiisan beekamuu baatus garuu aangoo gadi dhiisuun isaanii shakkii guddaa uumeeti jira. Haaluma kanaan ministeerri barnootaa waa'ee envaayiroomentaalii yookaan naannoo barataan iddoo tokkotti haalli isaaf mijatee barachuu danda'a, iddoo kaanitti immoo haala mijataan dhabamuu danda'a. Kanaaf barattoonni qormaata wal fakkaataa argachuun qabanii naannoon yookaan riijiniin isaan jiraataniin garaagarummaan qabxii akka godhamuuf gaafii gaafatamee tureef haala naannoo irratti hundaa'uudhaan jijjiirraan qabxii barnootaa irratti uumamuu danda'u akka hin jirre ministeerri barnootaa ibseeti jira. Kunis barattoonni sadarkaa wal fakkaataa irratti imaluuf waan deemaniif qormaata wal fakkaataa argachuu akka qaban ministeerri barnootaa kanarratti jijjiirraan homaatu akka hin jirre ibseeti jira. Gama biraatiin waggoota lamaan dhufaniif Itoophiyaa keessatti jechuunis bara 2016 fi 2017tti kufaatiin barattootaa akkuma bara 2015 fi 2014tti akka uumamu ministeerri barnootaa ibseeti jira. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf kufaatiin barattootaa sirrii miti jechuudhaan gaafii ka'ee tureef ministeerri barnootaa qulqullinni barnootaa hamma mirkanaa'utti waggaa lameeniif barattoonni kufaatiin akka itti fufu ibsaniiti jiru. Kanaaf barataan keenya sirriitti dubbisa cimsuudhaan dabruu akka danda'u isin beeksifna. Inni sadaffaa immoo rakkoo kitaabaa guutuu biyyattiitti uumamee jiruun barattoonni haala barbaachisaa ta'een kitaaba argachuu dhabuu isaaniitiin kufaatiin akka uumamu sababa ta'ee jira. Kanaaf immoo haalli kitaabaa sirratuu qaba, barataan kitaaba gahaa argachuu qaba gaafii jedhuuf ministeerri barnootaa ammatti kitaaba raabsee kitaaba sirnaan barattoota biraan gahuu akka hin dandeenye ibsuudhaan barattoonni carraa argatan hundatti fayyadamuudhaan kitaabota duraanii kutaa 9 hanga 11 jiranii fi kan kutaa 12ffaa isa haaraa onlaayinii irraa fayyadamuun dubbisanii dabruu akka danda'an ibseeti jira. Faallaa kanaatiin ministeerri barnootaa kitaabonni karaa harkaaf harkatti yookaan karaa sooftiweerii irraa gara haardweeriitti kennamuu akka hin dandeenye ibseeti jira. Kunis rakkoo diinagdee biyyattii mudatee jiru sababeeffachuudhaan akka ta'e ministeerichi ibseeti jira. Jaalatamtuu koo yaa urjii bakkalchaa, jaalalli kan kee jireenya marachaa, kunoona ofeeraa laalalkan gurraacha, sagaalli dhagaa na dhowwee utaalcha, sagaalli dhagaa na dhowwee utaalcha. Jaalatamtuu koo hedduudhaan argee, jaalatamtuu koo bareedduu akka kee, jaalatamtuu koo kanaaf taate garuu jaalatamtuu koo ansi qofaan argee, jaalatamtuu koo guuteessi uume rabbiin, jaalatamtuu koo kennaa uumamaanii, jaalatamtuu koo faaya koo bareeddu, jaalatamtuu koo kan kaanaanani.
ayyaana ta'ii dheeradhu umrii narraa yaaddawi ni dabarti marri jiruuf jireenya guutuuf ansiin filadhe hojii ameera kunoo harka koo kennadhe abbaan kee ni hawwa si barsiisu si janaa jenullee natti hin dhiisu waa malli na dhibe ammaalan godha manguddoo ergadheedhan si fuudha jaarsolii ergadheedhan si fuudha manguddoo ergadheedhan si fuudha. halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara si dhabuun fadhuu guyyaa tokkoofillee shaggeetoo sin obsu dirqameeti malee na eegime waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa duraa hin dhokonnaa na eegime waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonnaa na eegime waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonnaa na eegime waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonnaa na eegime waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonnaa na eegime waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonnaa na eegime waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonnaa na eegime waarii dhufeetiin taphannaa